Ana filadhu kaayiroo kun biyya bakka jira. Dhiira barbaacha biyyaa baate. Anni kijibni naan ta'ana. Gurbaan intala durbaa nyaatuun nyaatee jalaa baduu sirrii miti. Al daggifamu. Kiyyaan waan gaariin goone. Hammanyi mahona allabbat. Mucayyoo dur itti laffaatee Suudaan keessaa isa fidde isaa fattaa nyaatee shimoo baaqelaa nyaatee dhudhuufu jechuudha. Amma dhiironni qabaa gada dhiisaa jedhanii Dubaay keessatti dadhaban warra Suudaan kanarra dhaqe. Garuu dhalaan teennallee waan gaafa jaalattu kiraa manaa kafaltu. Waan gaafa jaalattu paantii surree bitteef gaafa inni si jibbe yookiin si dhiise gaafa inni tasi caaltu argate maatu si boochisa ko. Roza miidiyaa irratti dubbatachuun kee gaariidha. Yaani bakka itti baafattu dhabdee wayii akka baafatte irratti mul'ise. Yoo danda'ame Mahammad Jaziiraa nama haqaati. Deebi'ee immoo obboleessi keenya kun Mahammad Jaziiraa nama gaariidha jedhe dabaladhuuti namoota yeroo barbaaddanis keessan gala bifa tasgabbii qabuun bifa nagaa ta'een keessatti dubbatamee dhumu namni keenya haasaa jaallata gosoota malattee baay'ee seente nama kuma kudhaniin si ilaalu simmoo dhufanii faayidaa tokko hin qabu waa'ee miidiyaa kana natti gati hogganamee gatti gochifne. Sittaani mamure anjiya shan fayyaa dhukkubsadhee sammuu kana didee silkii kan kodhabee uffata kan koo waan qayyaratu dhabee miila duwwaa deemee caammallee Orang nuti dina kenya jenne lalu cama bisa ni na latani kiani tu wauda imbeka annama tokko fira tokko akkani samala inqamne osoo beeku gara kan nalali kulo roksi dhuge du'een ture biri dibba shanna erginan dhufanaan jedhe biricha fudhate mana dhugaati dubartii wajjin fide ana akka namni na barun barbaadan lakkina kan ko akkani wanti Rodije namoonni kun namoota an jaalladhu. Kau Roza kename, Roza, mamme, tagai Roza, aye, mamme Jazeera TV, mamme di mana aku dah, mali, namni tokko fakkeenya fi warri amma jala deemu kun obboleeyyan keenyallee ta'e warri komantii kun nama fedhe waan jedhu jedha akkuma maammerree jedhe sanii. Kan komantii dhiisaa yaati, komantii dhiisaa. Gabayaan gaarii miti. Isinis waan kareessa keessa tarte sunis yoo ta'e waan amma sooshaal miidiyaa irratti dubbattu sun ta'e qaamaniin dhageenna fi mucaan kiyyaanillee qaama kennallee nama qaamallee hin beekullee maammeen hin beeka. Isinillee kun itti dhufne namni qaamaan bira jirraa hin hubanna. Kanaaf waan ani jechuu barbaadu warriin asirraa haqa barbaaduuf teettanis haqa keessan isinii deebinaani dhageettanii ammaan kara keessatti mari'annaa nurraa dhaabadha waan jedhu fedhe maammee nan qaban. Baay'ee akkasii maame obboleettiin keenya ilaali obboleettiin keenya yaada kanarraa wanti miidiyaa irratti dubbatachuu qabu jira waan naafee jira yoo jette namni miidiyaa irra koomantii irra hundu akkas ka'ee fiigee jedhu kiyyaa gaggaragalchuu miti foon isaa ciraa yoo le viidiyoo fi sagaleedhaan siif wanti bu'aa qabu hin jiru sii galee akkuma sana ammoo yoo si kana faarsaa oole siif haqa jedhee mimmaan shaangulliitii bu'aa oolesi sumuni tokko wanti inni sii dabalu hin jiru obboleettii kiyya kana hundarraa haqa kana kan adda baasu namni bilisa ta'e nama kanatu haqa kana naaf baasa jettee namni ati beektu filadhuuti ofii keetiif jechuudha. Kuno biyyatti jirtu naannoo ati jirtu ansin beeku nan beektu kiyyaa wallahi summa wallahi biyya kana jira malee bilbila isaan qabu kuno inni ragaadha ni namaaf jedheeti miti rabbiin uume kan na beeku jechuudha. Bilbila isaatu hin qabu kiyyaa sii galee nama tokkoon jechuudha akka Oromootti yeroo sagantaa irratti wal argina waluma dubbifna kanuma an waan jiru asirratti jechuudha. Qaama tokkoof akkasii saayidii gootee achi gootee isa tokko immoo akka miidhamuuf jechuudhaaf miti waan jiru atis nama barbaadu nama dhugaa kana adda naaf baasa jettu filadhuuti. Akkuma Oromootti dubbadhuudha malee miidiyaa kanarratti fakkeenyaaf kiyyaan akkana godhee yeroo jedhe yoo dhufnee dubbannee jenne maali bu'aan ati qabdu bu'aan ati argattu irra laayivii irratti jechuudha faayidumti ati argattu wayii maalidha yoo namni olii gadi afarsuu ta'e nalatti. Roza mee Rozaatti kennaa dubbattu maammetti dubbattu Roza kottu dhaggeeffadhu waan maammee siin jedhu obboleessa keessatti dhiyoo jiru ana caalaatti waan inni jedhe dhaggeeffetta. Miidhama kee barsiifachuu barbaadde Muhammad Jazeera kuno Muhammad amaanaadha bakka koo bu'anii bakka kee bu'anii bakka nafsi jala bu'anii jireenya jalaati dubbatu malee eenyu warra kana keessa eenyu dhiiraaf jecha yookiin obboleessaaf jecha namni namatti murteessu hin jiru kanaaf hin boohin ila ammas akkati miidiyaa irratti nama beekamti qabu duwwaa egaa namni biyya kanaa mubee ana eenyu na dhaga'uu hin dandeenye amma lubbuun godhatti adurii naan ta'e durii kamaan akkana hin jedhiniti keessan jiraadha anis keessan jiraadha anis keessan jiraadha
ilaali mubee ani beekamtii yookaan immoo ilaali ani keessan galu amma waan kana ilaali ani waan kana jechuudha wanti keessan galu tokko hin jiru saayidii godhe jedhu yookaan waan loogee wayii fakkeessa waan ta'eef nama bilisa ta'e wayii Dubaay keessaa nama kana jedhee maamar kunoo beeka jaarsa fakkeenyaaf bakka dhalootaattiinis yoo ta'e jedhee nama kutaa biraatii Arsiidha inni ani Jimmaadha yookaan kallattii biraatti akkasiin hin fudhanne akkuma ijoollee aggaarooti kunoo isaaf akkas waan akkasii waan jedhaa jirtuufi ani aggaaroos miti Jimma ta'ullee jechuudha garaa gara nama biraa nama Maamee koo laalinkaa kana maamee laalinkaa kana no tarii waan gaaraa jiraate maamee anasiin jedhe Habibi anasiin jedhe maamee sin beektu waan barbaadde siin jettu namni nama hin beekne waan fedhe jechuu danda'a qoyeme maamee tasgabbaa'e kalana waan kun akka miidiyaarran baane barbaade walumaa galatti isa ergasii dawwalatti dhiisi yoo bareetti koo Rooza isa ergasii dawwalatti dhiisi amma eenyu barbaadda Angadi kabati jalatti ma'eeta nama boo'ee mootaan kun kubaasaa jennaan hundi jalaallee hatta biloogii keessaa baasitti naasa'e jennaan humna biloogii keessaa na baasu dide ji'a meeqa kaleessa duwwaadha kan inni maaliif mistira keenya bakkeetti baasta jedhe silkii isaatiin naa dawwale sitti Rooza koo Rooza Sagalee haadha kooti abijjiya shan kara jaafaatti sagalee Rooza koo ilaali na dhagaye obboleettii koo ilaali Rooza koo ilaali Eebbo Idris ilaali Habibi isiin amma dhuunfii kana yoo ibsatte yoo uuu jettee yoo iyyite jechuudha haqa qabdi jechuudha namni haqa qabu jaallateetii miti namni sii galee kan miidiyaa boo kan maal tariitii wanti kun yoo humnaa ol ta'e miira sii kana hordofuu dhiisaati isin jechuudha dhiira isin namni bira jirtanu maali obboleettii qabna miti jarana maal akka nama bineensa keessatti dhalatee nu gootu shamarrani miirri sii kun yeroo tuqamu obsa dhabdee waa baay'ee dubbachuu dandeessi suutuma jedhaati sii tasgabbeessaati wanti kun isin dhiira waan bira jirtan waan ta'eedhaaf siidhuma qofa hordofuu hin qabdanu qabdanii siidhaan adabadhu jechuu qabdu isin kana jechuun ammoo mirga sii dhiibaa haqa sii dhoksa jechuu miti haqa sii dhoksine harka keenya rabbi dhoksa nu namaaf jenneeti miti sodaa namaatiif jennee miti faaruu namaatiif jennee miti isiidhaan oorti jedhaati waan jiru kallattii furmaata qabu qofa irratti deemudha malee asirratti yoo iyyaa oolte faayidaan argamu maali kunoo namni shaayii dhugaa buna dhugaa fataa hidhee taa'ee ilaalii kanatti enjooy gochuu malee itti bashannanuu malee bu'aan isiidhaaf qabu maali karaa keessatti wanti kun furmaata qabaadha kan jechaa jiru indee Rooza obboleessa Rooza akka gootu ammati waan maammee siin jedhe waan Muhammadin si bira jiru siin jedhe waan namni siin jedhe waan Mubaarak siin jedhaa jiru fudhachuun kee dirqama paablikii irra ba'uun hadha mumkin hadha si gammachiisuu danda'a nama 5,000 10,000 dhufee si bu'aa jira si gammachiisuu danda'a bor kanatti ittiin mataa gadi qabachiifamtu ta'uu danda'a viidiyoon hadha nu waraabaa jirru kun kanaaf obboleettii keenya keessoodhaan dubbatamee waan garaati cibsu jaarsisii dubbata taanaanii wanni si boorsus hin jiru wanni miidiyaarra si fidu hin jiru. Waan kana haqaan ta'anii namoota adda baasuu danda'an jechuudha. Kanaafuu latti isaanii ofirra keessa jedhaa jirti. Kanas bakka baafadhaa akka qarutti keessoo ormaa fitaa kanas. akkas gaariidha akkas. Tariitii abbootiin dhimmaas kiyyaanis akkuma sana baajuunis yoo asirratti nu dhaggeeffachaa jiraatan dhimmi kun dubbatamee jira obboleettiin keenya miira kana keessa jirti akkama miidiyaa irratti baatanii isa garii dhoksaa isa garii hambisaa isa garii immoo akkas godhaa daayirekshinii namaaf mijatutti dubbatanitti osoo hin taane wanti uumame wanti dhalate rakkoon kun miidiyaa irra ba'e suuraan gama tokko dogoggora jiru gara kamiinis gara birgaatiin jiru gara bitaatiin nabamaan jiru rakkoo kana lameenuu jechuudha iftoominaan jaarsa jidduu teessanii jechuudha rabbiif qabiritti seentanuu jettanii haqa jirtu dubbattu badiin eenyuun bira akka jiru jaarsi murteessee yoo badii qabaatanii tan badii keessa waan isin dhabsiisu adabamtu tolee sanaa achi jechuudha miidiyaa irratti suuraa namaa gaggaragalchaa abaluu hattuu abaluu sharmuuta abaluu maalii akkas zoonni jedhanu kuni jara keenya qaatatti barree jira wanta akkasii turee bubbulee qaata jechuudha miidiyaaf haarayya miti nu daa'imta sirra hin jirtu waan ta'eedhaafi kuni bu'aan qabu waan jijjiiruun qabu tarii torbanuma tokko yookaan guyyaa 5 guyyaa 6 ittiin jooy ta'uudhaan alatti faayidaan ni buusuun qabu obboleettiin keenya immoo miira siin keessa jirtu argaa jirra turuu qabdu yoo ta'e jedhe yeroo siin miira akkasii keessa jirtu waan fala ta'u irratti haasaa nama guddaa deemi maamee koo ati deemi. Ani wanni miira keessa na galche maal akka ta'e beektaa eenyuun na arrabsaa jira baay'ee arrab feesbuukii fi tiiktookiin
anarra oole si galee waan hin qabuunis waan hin qabneenis narraa dhiichaa oolan. Garuu namni tokko jira miti namni boo iddoo kennuuf wayi. Fakkeenyaaf gurbaa taqmaaxii kana jechuudha gurbaa udaan kana namni akka nama beekaatti akka nama ilmaan Oromooti yaaduutti akka nama ijoollee imimaajiin qarshii saabbachuudha jettee buustuu kokkee silaa amma laagaa si banamutti dhoowutti iyyaa ooltu dhugaasee argita gaafa siin dhuftee namaaf dhaabbatu obboleettii koo maaloo koo qarshiisi nyaatame qarshiisi konfidensiinuma maalii qabaatee waa'ee qarshiisi dubbata si galee ragaa maalii ergiteef isin ana fiduudhaaf ragaa maalii ergiteefi moo resitii wayii qaba yeroo qarshii irraa nyaadhu resitii wayii qaba waliigaltee keenya maal akka ta'e beeka isheen na fiduudhumaaf dhiisuusi maaliin beekeni asirratti bee udaansaa udaana si galee namni tokko nama tokko irraa qaama ilaala namni tokko dhufee naawwiin akkasi jedhee yoo natti arrabsee hin furaatu'an maaliif naawwii sanarraa deemee hubadhee keetan sana booda gara murtiitti seena jechuudha. Ijaa kanarratti wal qeequun hin barbaachisu. Waan nu rakkisu waan baay'ee jira, waan sabaa jira, waan dhimma dhuunfaa jira, waan baay'ee jireenye calluma jennee malee rakkoo waliin beekna. An kiyyaan yoon barbaade nama qarshii dubartii ishii nam fidee jettu diraama 2 ga'u nama fiduun biyya tokkorraa biyya kan nama fiduun viizaan intini ji'a 3 diraama 900 rukutamaa tikkeetiin 750 800 kanuma jechuudha. Kana namni tokko callisee iyyuu namaaf ta'uu danda'a. Taaptaap godhaa nama kumaaf tokko laalaa jirtu taaptaap godhaa. Kana hiriyaan tokkoyyuu namaaf ta'uu danda'a. Namni ati ittiin wal jaallattee yookaan immoo keezii biraa keessa galee si fiduu miti jechuudha. Isheedhaaf yoo ta'e kan kanaa oleefin jira ta'eefin jira qarshii kan jettumoo deemanii keessoodhaan warri sii deemtanii duchisiistanii deemee akkas jedhii kiyyaan jaartii fuuchuudhaa fi kiyyaan maaloo aniif ishee wal dhiisuun har'a waggaa keera. Habibi har'a deemtee mucayyoo baraachitee laayivii galchitee boochistee dhugaatii obaastee adda addaa obaastee mucayyoon miira keessa galchitee fidaa asirratti yoo tan takkattee ankiyyaan yeroo kanatti nama laayifii biraa keessa jirudha si galee wanta tokko wanta fidduun jiru si galee qarshiin irraa qaba yoo jette moo ragaa waliin amma fakkeenyaaf sila Mubaarik Musammaan waggaa peejii Mubaarik Musammaa Amiraan aseentu waggaa jedhamu biiftuu faashiniin aseentu isiin aseentu waggaa jedhamu hin barbaadu jette maaliif hin barbaadu jette dhugaa jiru waan isheen beektuudhaaf baama bilee jaziiraan waggaa dubbatu dubbii isaa fudhachaa hin turreessin hin taaneef maaliif amala Mubaariki akka dubbittiin akkasitti araxxaramtu barbaada. Waggaa Aljaziiraanii waan tokko waan sirrii dhugaansii fi intala bira jira. Ifama wajjin dhugaansii fi intala bira jira. Wanna sana immoo namoonni sitti dhiyaatan namoonni ijoolleen keenyas jiruuti Dubaay. Keessaan fixaa lafatti fixaa sirrii miti. Dhugaadhaan nama dhiifama rakkoon qabu ni dubbata tokko rakkoon qabu. Tokkoffaa wal xiqqeessuu ta'a sii galee. Wanni ajandaadha jechuudha. Ajandaa akkasii dhaabuu danda'u qabna dhugaa keetii. Wal beekuu dandeessu namni wal jaallataa wal dhabaa wama jiru. Garuu wannan akkuma ammatti jedhaa jirtu waa sirbi biraa qabaattes namoota baaftee namootaan si gaafachiiftu namni achi jiru walirraa fudhatanii nagaa walitti booda dirqama si wajjin jiraachuun qabdu dhimee likkii sii galee waliin jaallattanu kanaan kananiin deeggara eenyuun iyyuu taanan jechuudha sii galee garuu mubaarikiinis jennerraa isa sin arrabsiniiti waliin xiqqeessinaati keessaan dubbatamu kan saasoote jechuudha dhiifama nu godhiiti sii galee maa hartasin jechuun dandeenya namni dhugaadha mubaarik keessaan dhufee si dubbisuu danda'u qaba ture. Itu sin dubbisin kana godhe taanaan innis dogoggora sun hundinuu dhumuu danda'a asirratti garuu warra ijoollee koomentii si barreessan laaltee warra asii achi fiigee waa mimmeessu laaltee dhingatanii rakee tangaleessii jettu faniin jedhe eegale ati baga lubbuun jiraattee nama dhufee as radda'uu danda'u baga taate malee jechuudha namni waan baay'ee argaa jirra horakaa intalii kee laxxafanii waraabanii gadhiisanii sun bootaatti hin kenne eegale dhugaa qabda biraa qabda miti dhugaa sana nama baasaati nagaafadhaa yoo na biraa qabaatti nan kennaafi Amucas minuudhaa fi miti saba kooti jedhiti waan gaarii dubbadhu malee waan dogoggora keessa hin galini akkasitti ofamaa jiru naartee waan dabaan deebisini namni nama ta'ee rakkoo hin qabne hin jiru eegale nama ta'ee namni mudannoo hin qabne hin jiru namni hanqina hin qabne hin jiru jechuudha numa cufa bira jira kun hundi kanaa jennaan waan akkasiirraa wal gorsaa wal deebisaa malee miidiyaa irratti xiqqeenya jedhama kun wallaahi dhagee kiyyaa kun nama sana fudhuu kee ol ba'i alaan kunoo akka qabnaa gaafattu jedhi maaliifi ijoolleen amma intinii kee barbaadaa jiru sii galee
lakkoofsaati dubbatteen haasaa keerraa firqiitti babaasanii jechuudha waan biraa dhufaa jechuudha kanaafan jibbeen dhiisi bakka si kadhanne dhiisi bakka achis mubaarikin dhiisi jenneer amma isa keetiifis si gidduu jiruma ijoolleen achi jiran isinii kaa fixan yoo jettan mirga keessan waa ta'u gochuun hin warra waraabbachuu warra waraabbachaati isa kenni isaanii battanadhaa kanaafas teessoon biraan jiru. Haa battanadhani rakkoo qabu beektaa wanti tokko rakkoo qabu. Ani erga jarri dhiisanii oduu daneessanii kiyyaan akkasii namuma na beeku fayyadu achi garagalee itti ni jedha sigalee maaliif dhugaa jirtu ni himuun barbaachisaadha sigalee mee fuwaat ati obboleessa qabda yookaan hiriyaa qabda anis hiriyaa keeti dubartii biizinesii hojjetu tokko wajjin jiraatu jettee murteessitaati natti. Obboleessa koo kanuma fayyadaminiidhaan kiyya kan isin jedhaa jiru. Nama fudhuu dhage nama fudhuu keessaan dubbadhu lachan keessanuu nu'iif tokko isin jedhaadha. Isiis keessaan dubbatanii ijoollee sifa fixan namatti himan. Atis mubaarik dogoggoreerra ol beetuu sin gaafatee kana dubbachuu hin gorfannaan hin qajeelfanne. Sigalee walitti hin darbina. Mucaanin immaan buusee jaalala wayii jira ture. Okee allage. Jaalachuun ni dennuma jechuudha. Waan tokko gochuun danda'ama ofiin fannisiin mucaa bira dhaabbadhu gisee kanatti. Ilaan kan keetii miti obboleettiitti jedhiin. Fiqiranyaanas obboleettiitti jedhiin. Akabbaneeffattu wakkaa dhuga dubbiin. Maal taatan isin? Maal baangaaliin gidee biyyatti galee jirtanii biyyatti galaa jirtu sabaraa malee wal sabarsiisa haqa walitti dubbaddaa. Wallaahi asirrattan kiyyaan dhugaa qaba jedhaan jiru barra warroonni tokko dhuftanii kiyyaan soba. Ishi haasomu hojiitti sobaata. Ati keessa namaa beektaa? Waan qiquudhaafis, waan mormuudhaafis, waan deeggaruudhaafis, waan tokko falmitanii injifachuudhaafis tuutni fuul dhageettiin bilchinni murteessaadha. Karuma namni tokko oofe qofatti Muhammad bin Aljaziiraa gantuudha. Muhammad bin Aljaziiraa goota. Muhammad bin Aljaziiraa fakkeessituudha. Waan tokko rabbii keessa soraadha. Wallaahi al-azim. Kiyyaa kiyyuma obboleessa kiyya atis tasgabbaa'ii miira keessaa bahii jennaan immoo ijoolleen faashinatti bakkana miira keessaa bahiin kun faashina ta'e miira keessaa bahii anisuma dhugaan siin jedha samma dhufe karaa mitiitti naa obsiiti kottuuti dhimmi kun dhimma jabduudha waan jirtu suutuma jennee dubbanne karaa keessaatiin akka xumuramuu fi anas namoota kaanis itti dabalannee namoonni biyya kana keessa jiru obboleettii keenya Roozaadha miti maqaan kee obboleettii keenya. Roozaa keenya waan jiru suuta jennee karaa keessaatiin namoonni jechuudha rakkoo kan keessa kan isaas nuuf isin lameen walitti Ana ifamaanin ji'a shanidhaan kan iyyachuu jammare nasirratti dabalee abbaa gidditti dabalee naannatti qoosanii hundi namaallee hin beekan ji'a shan fayyaa dhukkubsadheen wala basaba sagalee haadha kooti dhaggeeffadheen beeku uffata hin qabu waan takkallee hin qabu akkamittiin hiyyame karaa keessootiin namni dhufee na dubbisu abbaa kana naan jechuu dide namni nama beekamu akka gootu isi akka gooti kana namni aasaan chi dhugaadha jedhu hin jiru inni kan soofatu jedha namni dhugaadha jedhu. Roozaa koo ilaali Roozaa obboleettii kiyya naaf obsi amma akka gootu mana ta'anii warri obboleettii addunyaa ta'anii anaaf inni gaafa agabu kullu gaafa hindoomiidhaan ramadaana faxaru namni garagalee dulaalee hin jiru arra garuu kun addunyaa kooti kun fira kooti kun mucaa biyya kooti kun mucaa safara kooti jirtu yeroo nuti agabu fulaa turre baajuun biyya kana keessa hin jirtu yeroo nuti waan nyaannu dhabnee kufaa turre. Isa wantoota akkasii dubbachuun barbaachisu obboleettii kiyya halluu qeerroo Idris please bira jirta. Safara kiyyaati maa jetti mucaa safara kiyyaati inni shan jettu inni edda dhufe ji'a shanii edda dhufe waggaa tokko waggaa kara waggaa lama guutaadha. Waggaa tokkoof ji'a ja'adha. Obboleettii dhaggeeffadhu meemee waan maamee siin jedhu dhaggeeffadhuuti. Waan badaa waliin jedhamu Mubaarik obboleettii kiyyaati illee wantoota beektee iccitii xixiqqoo ilmi namaa kamuu rakkachuu danda'a siigalee jiruuf jireenya keessatti sooressonni addunyaa kamiyyuu rakkina garaagaraa keessa dabarsuu danda'u suni waan rakkoo qabu miti wantoota akkasii illee baasanii obsiiti amma mana huccuu aadaa biiftuu faashin kan jedhu galchii mube isheen iccitii kana waan jiru diippilii beekte waan ta'eedhaaf asirratti dhuftee isinis yaada isaa ibsatu kiyyaa yoo ta'e isheen waan dhufan beeku Mubaarik isheen aadaa kiyyaa gidduu kan galee hojii gashu hojiin si gasha kan hojii hojjedhaa kottaa jettee ani irraa kan nuti gayyuu isheedha ani isheedha hojiin haasaa tokko hin barbaadu isheen isaaf qoramti isheen isaafidha kan isheen dubbatu isheen isaaf dubbatu
memang ini sama ini Muhammad. Ada dia. Akkasumatti illee namu isin abalum barbaadoti. Kan akkana barbaadu akkana malee jedha. Yoo akkasitti nama jennee laale isin kun saayidii jirti nama keenya maamre nama dhibba beela laal. Amma Isi kanan jedhu isi kaman. Ati agama saati. obboleetti miira keessaa ilaala obboleetti. Oi mee obboleetti go haqqii kee gataan jiru ani. Naa dubbadhaa ani mu'aameen adda balate. Ilaali obboleettii kiyya nama wal ajjeeseyyuu yoo ta'e jedhe jechuudha. Abaluun dhufee jaarsummaa keenya taa'uu hin qabu jechuu hin dandeessu. Jaarsatu waan kana adda baasa. Biiftuun eenyuun akka dubbattu eenyuuf akka waan tokko gootu hidhannoo ta'e miti. Dubbii jiru. Eeroo hirrisayyee. Obboleewwan keenya wala kabajnu. Obboleessa eeroo. Dhiifamaa wajjin. Namni wal caala sii galee. Namni wal caala hundi keenya yoo wal caala wal qixxee ni jiru akka quba harkaati. Obboleettii keenya Roosaa yoo dhuguma obboleettummaa koo barbaadda ta'e obsi. Mahammad Aljaziiraa haa mormu haa maala jedhu haasaa kana keessatti ilma namaatti. Ishi miidhama keetiin dhumne. Obboleetti namichitti duulaan. Oye fixachiisi mee Mahammadiin. Suuta jedhee obboleetti koo miidhama keetii sii dhaabachuu dhumne. Sila soo paabliikii ta'e wantoonni. Maamni dubbadhate Habibi Addisii Baarinii. Anaaraan jiru Mubaarik. Rooza mee sagalee kee miyuutii godhi isheen achitti haa dubbattuuti qeerroo Idris please. Isheen miira keessa galtee jirti. Aarinii suuta jedhiiti. Ilaala asirratti tapha taphachaa jiru. Sa'aatii keenyas walitti hin gubnu. Obsiitii Mahammad namuusaa himachaa jirti namuusaan dubbadhu. Immoo nama biyya biraa keessa jiraatudha. Ija bilchinnaati waan kana garri lachuu miira keessaa bahanii osoo ilaalanii jedhanii irra gaariidha waan jedhuufi ani kaleessa waan irratti jara arginaa maal hubannoo akkanaa qabda waan jedhu mucaa gara keessotiin dawwaleefi akkanaa barammaa yoo kunu dhaqee fidee mana jirtii natti dhushinaan jennaan amma ol seennee dubbisaa jira beektan waan kanallee jedhee addanaa beelloo sun argin haasaa keessan irratti mucattiin national taatee bu'aa jirtu arge. Waan kana immoo akkatti warri koomittiisis warri kunis warra alaalaa nama laalu dhugaa kana wallaaluu danda'a. Waan kun immoo salphaadha waan guddaa godhanii akkas ebalullee keessan seenu osoo hin taane haala bilchina qabu madulaalanii gaariin ta'u maamne mubaarakiin namoonni bilchaate biraa dhabu wannummaan bareeda ta'e. Maamne ulfaadhu galatoomii maamne jechuun namoonni as Dubaayii keessatti beekan nu beektuuni dhimmoota garaagaraa yeroo waldhabbiin uumamu yeroo rakkoon uumamu nama jidduudhaan seenee karaa tasgabbii qabuun yaada furdatanii Mubaarik beekuu dhiisuu danda'ani wal beekna waan ta'eedhaaf maamne anis jalqaba irratti wanti dubbachaa jiru kana rakkoolee yeroo uumaman namni akka aadaa Oromootti rakkoo jiru himatee qaamni bilisa ta'e jidduu taa'ee abbaa badii qabutti badii muree abbaa ammoo balleeffame yookaan miidhameef muree jechuudha akkasitti deemee nagaya buusa jechuudha Oromooni kun aadaa ilma namaati bara kana keessa tarii obboleettiin keenya kun jechuudha namootatti deemee himadheen jira jaarsummaadhaaf deemee namatti himadheen jira namoonni itti himadhe sun immoo furmaata waan tokko naa kaa'uu hin dandeenye jetteeti tariika shamaraadha. Yeroo wanta akkasii sun sammuu isiitti mul'atee jedhu miira isii tasgabbeessuu dadhabdee miidiyaa irra baatee dubbachuu dandeessi. Isheen badii qabdi jedhee yaadu. Kan badii qabu namoonni miidiyaa irra jiran kun jechuudha. Wantoonni akkanaa yeroo uumamanii jedhanu. Gara kam jira haqnii jedhee suuta jedhee obsee tasgabbaa'ee gara lameenii dhaggeeffachuu osoo hin taane isa tokko miidhamaa godhee boo'ee fi isa tokko immoo bineensa godhee eeboon itti gamuu billaan itti gamuu aadaa akkasii qabna miidiyaa hawaasummaa kanarratti. Wantoonni akkasii sun gaarii miti. Ammas tarii obboleettiin keenya miira keessa jiraachuu dandeessi miira isii tasgabbeessitee suuta jettee kiyyaanis wayi pilaaneetii Jupiter jedhamu irra jiru lafuma jira biyyuma nu jiru Dubaayii kana jira. Isinis dhayxanii namoonni waan kana beektanii jidduu seentanii qaamaa wal bira dhuftanii teessanii rakkoon bakka jirtu isinis himattee innis yaada isaa kana ibsatee sana booda ka dubbiin silaa miidiyaa irra bahe akkuma miidiyaa irra bahee jedhetti rakkoon jiru akkas ta'ee jira Oromoo obboleewwan keenya jidduutti wantu uumame kanaan goolabame jedhanii osoo beeksisanii gaarii natti fakkaata akka ilma namaatti. Sa'aatii kanarratti namni miira keessa jira. Lafa kanarratti namni hunduu miira garaagaraa qaba.
tokko haasayuma nagaatti dubbattu kan dubbii biraatti jijjiiree ajandaa godhatee taa'ee tiraasii jidduu taa'ee hirkatee waa'eedhuma namaa kanatti taa'ee injooy godhu baay'eetu jira jechuudha ilmi namaa. Nageenya namaa kana kan hin barbaanne baay'eetu jira. Kan ammoo soo maalummaa kee hin beekne akka fedhe jedhee si arrabsu mataa kee gaggaragalchuu birbiinsuma sirraa qabuuf jedhee waa baay'ee dubbatu baay'eetu jira. Kanaaf miidiyaan hawaasummaa kun hiree akkasii ilma namaaf kennitu waan ta'eedhaa fi waan kana kiyyaan asirratti dubbachuudhaaf tarii miira keessa jira natti fakkaata. Obboleettiin keenyas tarii rakkoon irra gahee jettee rakkoo siitiif waan miira obsuu dadhabee tasgabbaa'uu dadhabdee aartee jedhaa jirtuu fi isin namoonni bira jirtan usiis tasgabbeessaatii walitti fidaatii tarii namoota siiran hin barbaadu jettu. Akka jiru garuu irraa fuuchuun dirqama. Nam tokko annan barbaada kootu dhufee naaf haa dubbatu hin barbaadu hin dubbatin jechuun hin danda'amu. Jaarsatu adda baasa kana malee isii miti. Jaarsi jidduu taa'ee eessa jirti akni jedhee maal namni rabbiif jedheetti kan waan tokko jedhu. Achirratti islaama yoo taane quraan kakata yoo kiristaana ta'e immoo matsaaf quddusiin kakata jechuudha salphaadha. Namni ammoo rabbiin hin beekne nama hin beeku. Kanaafuu akkasitti waan sana osoo goolabdanii gaarii natti fakkaataa jechuu barbaadeeti Muhammad.